nagaarra caalu nagaan waaqayyo waaqa jiraata hunduma keessaniif haa baay'atu. Obboloota koo akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti galata gooftaa akkam jiru jireenyi haalli qilleensaa hundumtuu gaariidha. Ana bukkeetii galata gooftaa hundumti isaayyuu gaariidha isiniin jedha. Gaa warri maatii naaf hin taane subscribe laayikii naaf godhaana jajjabeessaa koomentii naa barreessaa waan dogongora qabuuni na gorfadhaa na deeffadhaa isiniin jedha obboloota koo. Kanan har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe immoo mudannoodha jechuudha. Mudannoon koo immoo maalidha jechuun keessan hinafuu. Mudannoon koo yeroon biyya kana dhufee jalqabaa jechuudha kan nu mudate. Akkuma beekamu ani Dubaay wanniiti Yemanii waggaa tokkoof ji'a 2 hojjedheen ture jedhee baharaan akkan galee isinitti himeen ture jechuudha. Achirraan immoo birriin qabu. Egaa waan dhumus natti hin fakkaatu yeroo sana ganaa umuriin koos xiqqoodha. Birriin yeroo xiqqoo isheen harka jiru birrii baay'ee manatti fakkaata gaa. Kanaafi obboloota koo jaadha. Jaan isaaniitii fi bilbila bitee mucaa daadaa koo tokko jira nu bukkee ta'anis nama 7 fi bilbila 7 Samsungii bitee fi galee jechuudha. Kan inni waggaa tokkotti hojjete. Birriin ani fudhadhee galee hin jiru. 20 akkasin fudhadhee galee jechuudha. Ishee iyyuu wacii asiifachii otoo hin jedhu fixe birritti iyyuu jechuudha. Ji'a tokkoo fi wayin taa'ee Itoophiyaa jechuudha. Achi deebi'ee gaafa yaadutti birriin kun na harkaa dhumuufetti. Silkiin bitee fi hunduma isaanii fi hadiyyaadha jedhee kennee wayyaa bitee fi bakka birritti waanuma baay'ee natti fakkaate waan na harkaa hin dhumne natti fakkaate gaafan ilaalutti na harkaa dhumaa deeme. Achi booddee Dubaayin jalqabadhee Dubaay jalqabee waaqayyoof galanna ta'u garuu ji'a tokko toon guutini Dubaayin naa dhufe Dubaayin dhufe. Dubaay dhufee niitiin naanni suuraan koo ergamee nama raxatanii dhufe nyaataan hin dhufe jechuudha. Nyaata beekaa nyaataan hin dhufe. Achi nyaataan akka hin dhufeeni mucaa Abashaa tokko mucaa Hosaanaa jechuudha. Dabuubii ishee bukkee dhaqee achi jirti isheeni achi ishee bukkee dhaqee mucittiin immoo waaqayyoof galanna ta'u nama gaariidha. Amantiin keenyas waan tokkoyyuu waan wannoonni hin jennu wajjiniin kadhannasi baay'ee waliif mijannee turre jechuudha. Achi otuma kanaan jiru isheenis wayyaa faamii miicitiin tokkosti ani immoo nyaatan hojjedhaa yeroo immoo nyaata hin hojjetamne immoo nan gargaaraan isheenis na gargaarti walii gallee hojjechaa turre akka ji'a 2 jechuudha. Achi gidduutti anaan na dhukkubee nyaati immoo kushiinaan isaanii jechuudha maxbaadha. Maxbaan isaanii immoo baay'ee fagaata manarraa jechuudha. Baay'ee fagaata. Achi maxbaa sanaa baadheeni aduu keessa baheenii manicha keessa mana deemaa jechuudha. Aduu irratti baadhee mataa koo akkasitti baadhee yookiin akkasitti baadhee fi deema nyaata kana jechuudha. Otuman akkasitti hojjedhu achi gidduutti iji koo baay'ee na dhukkube. Iji koo karri kuni lamaan isaayyuu diimate kun ammayyuu milikkita ta'e hafeera gugurraachee jechuudha jallisa. Baay'ee na dhukkube jennaani har'a nageessitii bor nageessitii jedhee manniiseenneetiin jechuudha. Yoo na argitee nageessite jedhe. Ani immoo nama tokkotti yoo fuula natti guuranii waatti muus nan sodaadha. Zummuman jedhee na har'a nageessite jedhee. Achi booddee mucayyoon suni itti madduu iji kee jaamuuf jedhaa naan jette. Halkan hin rafu akkasumatti na gubaa bula. Ganama akkuma ta'etti immoo dhiqadheeni yaa mana namaadha. Kanaaf immoo ka'een nan hojjedha. Utuman akkas jedhu ji'a 2 wayii utuman hojjedhu achitti ni madde booddeetti natti cimee jennaanii jumti koo bakka barbarree mata'ee diimatee jennaan itti nime. Achi akkasiin dhukkubaa jira yookiin qoricha naa laaddu jenna. Waraqaan siif hin hojjetamne naan jette ji'a 2 guutuu jechuudha. Waraqaan siif hin hojjetamne waraqaa malee deemuu hin dandeessu mana kiimii naan jette. Ishii bakka waraqaa makeetiin iyyuu naabitii faarmaasiitis ta'uun jedheen jennaanii faarmaasiitii arra boorotuma jettu na diddee jennaan bakka ashii biyyattan bilbiladhaa kaardii naabitiin jedheen. Kaardii naabitii jedheen jennaanii kaardii naabitte ani immoo lakkoofsa bilbilaa biiroo qaba. Biirootti bilbiladhe ani biyyatti bilbile. Biirootti bilbile bilbilis immoo na harkan jiru bilbila na harkaa fuute bilbilli na harkan jiru yeroo duraanii sana immoo yeroo dhufan biirootii bilbila harkaa fuudhaa maaloo jedhu. Kanaafi bilbila ergandoo tokko kanuma isheetti nu guuttee natti laatte achi biirootti bilbiladhe biirootii akkas na dhukkubaa
amma torban lamaafan deema iji koo baay'ee na dhukkubaan jedheen jennaanii isheetti bilbilanii itti himanii hennaanii isheen dantaa mayyuutti ilaanee zimmuma jettee ammas har'a naa bitti bor naa bitti jedhee iji koo na dhukkubaa madee mee achi booddee waniin jedheen biiroo nageessii hojii hin barbaadu ani biyyattan galaan jedheen innaa maal rakkattee jetteen waan tokko iyyuu hin rakkanne garuu ija koo na dhukkubaa jira biirootti nageessii jedheen ani mana kiimii biiroon na nageessanii yoo ati nageessuu baatte waraqata hin qabdu jettee naanii ija koo na jaamsuu godhaa iji koo na dhukkubaa jira baqa nan deema jedheen ani shaantaa koo fudhadhee nan ba'e ani immoo al tokko kutee jennaanii hin jiru wanta keessa deebii hin qabu jechuudha garuu kuteen ka'in malee ka'ee jennaanii waan sana xiiqiin koo xiiqee madhanuman guuttadha shaantaa koo fudhadheen galee na kadhatte wayyaa isheen naa bittee turte hunduma isaanan kaa'ee fi wayyaa koo duwwaa fudhadhee achi shaantaa koo fattashtee biiroo nageessite nan hin hojjedhu jedheen nyaadhu hin nyaadhu dhugii hin dhugu an biiroo man deeman jedheen innaan ishii jette achi biiroo nageessite jennaanii maal taatee dhufte naan jetteen talli keenya tokko jirti maal taatee dhufte naan ija koo ilaalaa jirta miti na dhukkubaan jedheen achi booddee maal gochuu dhufte reenaan yoo mana kiimii nageessitan yoo mana kiimii nageessaa yoo nageessuu baattan immoo biyyatti nagashaa an jedheen achi booddee lakki akkas miti itti himadhu mana kiimii si geessaa qoricha sii bitanaan jette ishii jedhee achi booddee qoricha ta'een xabbitaadha naa bitame kan isheenii xabbitaa bituu dadhabde jechuudha xabbitaa naa bite biiroon achi guyyaa 3 moo guyyaa 4 gaafan turu iji koo fayyee naan achi deebitamoo jennaan hin deebuun jedhe niitiin garuu nama gaariidha isuma mana kiimii nageessuu didde otoo iji koo jaamesi maali oonoon fayyaa ta'e na jaallatti malee yoo nan dhukkufadhe nan jaallattu gasii ta'ee fi achitti hin deebuun jedhe hin deebu'aan hin jedheen innaan maaliif innaan bakka hin deebu yoo ta'e iddoo biraa nageessaa yoo ta'uu baate immoo biyya kootti nagashaan jedhe baay'ees immoo yaada naanneffadhees akkasii wanni hin jedhu gatii ta'ee fi biyyatti nagashaa baqa jennaanii lakki biyyatti sin gashinu mana amma 3tti jijjiirrachuu hin dandeessanaan jedhe namtichi arabiffaa gatiin beekuu fi achi ishinaan jedhe achi gaafa galgala akkasii niitiin tokko dhuftee madaamiin tokko dhuftee na fudhatte isheen mana sana immoo waggaa 2 dalagadhee waaqayyoof galanna ta'u waggaa 2 xumuradhee biyya galee biyya ammoo deebi'ee iddoo biraa hin jira amma immoo jedha gaa waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u garuu qorumsas waan baay'ee keessa darbanii booddeetti ifatti ba'u dukkanni akka dukkanaa hin hafu kanaaf immoo waaqayyo yeroo qaba guyyaa tokko namaaf ibsa amma garuu mana nagaan jira yoo dhukkufadhes mana kiimii nan deema maaliif akka ishee sanaa miti jechuudha hundumtuu tokko miti namni hundumtuu tokko miti namni tokko kan garaan namaa laafu jira namni tokko immoo kan garaa namaa hin laafne jira garuu warri kun immoo waaqayyoof galannaa ta'u garaa namaa laafu yoo dhukkufatanis mana kiimiis nageessu yoo birrii koos ta'e iddoon barbaade deemee mana yaalamee nan gala yoo birrii isaanis immoo itti tole naa baasuu danda'u garuu amma yoo naaf waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u dhukkufadhees hin beeku utaalloomaatu akkasii na dhukkuballee malee wanni naan dhukkubu waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u kanuma isin jedhaa mudannoon koo kanadha obsii barbaachisaadha dhala namaa tokkoof jechuudha waan hundumaa obsanii yoo irra darbanidha malee wanti tokko jarjaranii wanta tokko murteessuu jechuun baay'ee ulfaataadha kanaaf immoo dhalli namaa tokko obsa yoo qabaate iddoo yaade sana galma geessifachuu danda'a jechuudha yaada garaa isaatii yaada sammuu isaatii galma waaqayyo jalqabaa namni immoo yoo naati hojjettedha kan gooftaan si gargaaru jechuudha yoo namni immoo hojjechuu baate waaqayyoos nama gargaaruu hin danda'u jechuudha yoo nani hojjedhee waaqayyo koo keessa kootu jedhee gooftaan na gargaaruu danda'a iddoon deemutti iddoon taa'utti gooftaa yoo waammadhee isa kadhadhe inni hojii koo hundumaa naa milkeessuu danda'a kanaaf immoo milkiin immoo kan waaqayyoodha gatii ta'ee fi waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u amma immoo kanarra hin jira hojjetachaa hin jira fayyaa guutuun qabaa waaqayyoof galanna iji koos fayyee as jalas gurraattii ta'ees garuu waaqayyoof galanna ta'u yeroon biyya galee maal taateetu abiddas gubee naan jechaa turan garuu abidda miti isuma ijina dhukkubaa ture sanaa gugurraachee hafe amma yoonaa garuu mana kiimiis dhaqee jennaanii michiidha naan jedhanii qorichuma kireema naa laatu garuu kireeman isaan naa laatan sunis faayidaa hin qabu
irraa naa gadhiisuu hin dandeenye. Bas akkasumatti gurraacha'ee hafe fuulli koo kuniyyuu akka buburree ta'eera. Asirraan gurraachadha, asirraan immoo fuula koo duraanii jira jechuudha. Fuulli koomtuyyuu ayinataa lamadha. Kanaaf egaa biyyi ormaa tokko gadii, tokko olii, tokko bifa namaa tolchaa, tokko bifa namaa balleessaa. Kanaaf immoo galata isaa jedhanii fudhachuudha. Waaqayyoof galannaa ta'uu, lubbuudhaan jiraachuun iyyuu waan guddaadha. Kanuma isiniin jedhaa obboloota koo. Kanaaf subscribe, like, share naaf godhaa, na jajjabeessaa. Waan inni dogoggore immoo na gorfadhaa, na deeffadhaa isiniin jedhaa. Nagaan naaf turaa, turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye.